السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه وسبح الملك لله. قل لي بلتني جرتو فيا ويا بقى جراتن. كان نغان نبوش كان نغان اوشو بريم نغان فاتو ايه بقى جراتني. إيه ياد لما نرخا قبان توري. ياد لما سنس توكو فيديو توكو دينغا دورا بين توري. وانا من اغافة الرأي ياد سنمو نمي توكو توكو كيسا نادي بسجرة. Kanafes irraa illee ta'uu deebiseetiin yaada biraa immoo kan lammataadha waa'ee mana hidhaa jiizaan keessatti uummanni rakkataa jiru kanarraa viidiyoo tokko illee guyyaa dubbadheen ture. Sanirraa illee namni tokko tokko yaada waan naan jedhu waan qabuuf sanirraas dubbachuun barbaada. Bakka biraatti immoo gargaarsa deemaa jirutu jira. Armaa hoo maaltu jira isa jedhu kanarraallee dubbachuu barbaadeeti. Egaa asumatti dhaabeetiin gara yaada kiyyatti darbuu barbaada. Gaafiin gaafsaniitis gaafii 12 garuu 12 kana dandeen deebisu ammaa fi hanga tokko deebiseen yaada kiyya biraatti darbuu danda'a. Guyyaan biraatti isiniin deebisa inshaallah rabbi jee. Gaafiin tokko tokko kan cimaadha. Tokko tokkollee basiixuma yookiin haffallima. Innis maali tokkoffaarraa kaafnee dubbachuu barbaadeeti. Kan tokkoffaadha wanni jedhu haadha keetii fi jaartii teetii fi ilmoo tantee waliin bishaan kee kufan eenyu dura fuuteeti itti aansitaa yookiin ammoo isaaf egaa achi dhabdaa jechuudha. Yaada santu ture. Haadhatuun dursee bahaa haadhi maalii fi lammata sindeessu shin lammatan argamtu haadhi takkuma saniifuu haadhi qaaliidha haadhi jabduudha. Wanni haadha dursu hin jiru isa jedhuuf filatamtee haadhi abbaatti hin qindoottu hin qabdu jechuu barbaadeeti. Jaartii sammuu ni fuuta dabarteeti rakkoon qabu ishiin kuttee rabbis irraa fudhate ta biraa fuudhuu dandeessa. Ilmoo sammoota biraa egaa fuute jechumaan dahuu dandeessa jechuudha ni dhalta yookiin ni dhalchita. Astaghfirullah dhiifama. Waan akkasiiti haadhatu dursaa egaa rabbiin summa ummak jechuu santu jira jedhani yeroo sadii moo yeroo lama saniifuu yaadi jiru kana fakkaata. Gaafii lammaffaa immoo jireenya addunyaa kanarraa maaltu bareedaa jechaatuun dhufee ture gaafiini. Wanni bareedu hedduma. Wanni namatti bareedu, wanni namatti fakkaatu, wanni namatti dasju baay'ee addunyaa kanarra. Garuu irra caalaan kan dursu maal isa jedhudha. Malkiin gaariin kan rabbiin nama wajjin uume, kan rabbiin namaa kenne bareedu, kan namallee gammachiisu. Bakka hunda namaan gahu, waa hunda nama dandamachiisu, waan hunda nama dandeessee argatuus dandeessu, bakka feetes ga'uu dandeessu fayyaadha. Nama fayyaa qabutuun bareeda addunyaa tanarratti jechuudha. Namni fayyaa qabu qaama rabbiin namaa kenne sana hundaan bobba'ee galuu bareedni isa caalu hin jiru. Bakka fedhe gahaa waan fedhe argatuu danda'a, waan fedhe hojjetuu danda'a, bakka fedhe deemuu danda'a. Garuu shukrii rabbiitii wajjiini kuni hamma kana namni yommuu fayyaa hin qabne irruu qabaate bakka gahee fi bakka barbaade bakka gahu sanillee hedduutu irraa hir'ata. Kanaafuu rabbi fayyaa nuuf haa kennu. Kan nuu kenne immoo alhamdulillah jennee itti haa beeknu. Rabbiin haa galatoomu. Kan sadaffaa immoo kan sadaffaadha. Jireenya ilma namaa kana keessatti yookiin jiruu ilma namaatiif urgaan irra caalaadha. Maal isa jedhu wanni urgoonne hin jiru hedduudha. Wanni urgaa'u shittoo qofaa miti dhadhaan gaariin oobasanii kaanee urgaaha. Biyya keenyatti waa hedduutu jira wanni adda addaa wanni urgaaha. Biyya kanallee jiraatudha bukuruma fa'aa jedhan ta'e hin beeku. Bukurisii miti. Shittoosii miti jechuudha.
Namni tokko tokko keessaan deebisee jira immoo tana. Inni waan isaa arge namni dhashee dargin dhalee tokkoon dhahinii jechaa sanii kan dhashee arge dhaleeti yoo dhalee isaati yaaddata badirraa malee bakka badiri hin jirretti hin dha'uusantu jira. Wanni urgaahaa ilma namaatti addunyaa tanarraa dhaleedha. Warra dhashee hin qabne rabbi haa kennu, warra qabu rabbi barakaa godhuufi dhaleen tun akkaan jabduudha. Urgaan addunyaa tanarratti akkaan urgoottu ilma namaatiif dhaleedha jedhanii deebiin kennamee nama hedduun keessaan illee dhufee naan jee jira. Egaa kanatti aansuudhaan ammoo kan arfaffaa jireenya ilma namaa keessatti wanni fokkatu maali? Wanni fokkatu baay'ee garuu irra caalaan maali? Ilma namaa kana keessatti wanni si fokkisus wanni ilaaltu fokkatus maalii jennee gaafiin nutti dhufe suni manguddicha jabaa tokko jira kan eega akkatti nama qabee gad hin dhiifne dubbii kana isaaf fide. Badhaasa qabadanii badhaasallee warri guutuu deebise badhaasa qaba jennee turre namni guutuu deebise hin jiru, namni hedduun tokko tokko deebiseera garuu. Egaa gaafiin cimaan akkaan cimatu anilleen hin dhagahin reefu dhagahini jira. Sanillee lakkoofsa torbaffarra jira. Lakkoofsa torbaffarra jira. Lakkoofsa torba sana irratti immoo achi ga'e kan jedhanii yeroonis achi nan gahuu yaada biraa waan hin qabuufu amma yaada isa itti jiru xumureetan bira darba. Jireenya ilma namaa keessaa wanni fokkatu maali isa jedhee xumuree bira dabarra. Wanni fokkatu lubbuu rabbiin uume balleessu nama ajjeesuudha. Wanni addunyaa tanarraa fokkatus illee fokkisu lubbuu nama ajjeesuudha. Rabbi jaare situ diiguuf dhaabbate namticha nama ajjeese immoo nama guutuun ruuhin isaatti rifatte abaluun nama ajjeesetti eega beekte namitti rifata. Egaa gamasa rabbumatu beeka namni itti rifata. Akka aadaa Oromootti immoo namni nama ajjeese wadaa jaliqaa keessaa hin taa'u. Itillee jalaa dachaafatanii xafinaa keetaa yookiin bahi janiin. Wadaa jaliqaa gidaaroo kan jedhantu jira. Gidaaroo sana hoggaa namni harka wal qabateeti akka ji'u ja'a waan jedhantu jira. Bakka sanitti namtichi nama ajjeese ka'iitii bahi janii inninis beekan baha faradallee dhufu ka'ii janii nurra gidaaroo godhannaafi. Hamma fokkatu laalagaa nama keessaa ati maqii badii qabda janii namatti ragaa ba'uudha. Kanaafuu wanni fokkatu kanaa jechuudha deebiin isaa. Jireenya ilma namaa kana keessatti wanni ajaaha akkaan maalii isa jedheef wanni ajaahu hedduudha. Wanni du'eessin ajaahaa, wanni namni garatti baatee deemu hedduutu ajaahaa. Midhaan nyaatanii qoqqaalanii lama buleewwan ajaahaa. Garuu irra caalaan badaan maali wanni ajaahaa jennaan kijibaa. Wanni akkaan ajaahu jireenya ilma namaa keessaa kijibaa. Sirrii ta'us sirrii jettanii sirrii mijettaniis sintu beeka. Egaa xumura isumatti handaabaa isaaf immoo torbaffarraa kaafnee deebifna. Deebiinni kun akkaan jabaadhaas yookiin dheeraadhaas amma daqiiqaan dheeratuu jiranillee ammoo yaada bira waan qabuufu galatoomaa jiraadha. Isaaf boru walitti deebina. Boru deebii goona maalirratti hin dhaabee nama walloleefis hawa wallole walitti tolchuudha. Inninis ammoo akka sa'aa fi namni yoggaa wallole walitti araarfamu manguddoon isaa yedduu jirtu maali araara isaanii akka kami akkamitti araaraman isa jedhu sanillee ani reefuman bareessi reefuun dhageessi waan ajaa'ibaati walumaanu dhageenyaa walumaan dhaga'uuf jirra. Sa'aa fi namni wallolee walitti araaramaa jechumahu reefu dhagaa jirra gaadhiifama. Warri dhaga'uus hin dhabamu warri hin beeknes hin dhabamu. Kanaaf walumaan daawwannee hubannee baranna. Fayyaa nuu taa jiraadha. Gaa fayyaa naa baay'atu umrii naa dheeratu kan jiru rabbi nagaa godhu kan hin jirre rabbiin hamaaru. Kan hidhaa jiru rabbiin ulaa dura habanu nagaa naa gashu kan ala jiru immoo rabbi rizqii guddoo haa kennuufi kan laa hin argin kan laateen qaqqabin dubbattu afaanii laattu harka adeemtuu miila sharrii rabbi hundumarraa waa qabu. Qeerroo fi qarree keenya kan khayrii hojjetaa jiran kan sabaaf yaadaa jiran
kan toltii yaadaa jiran, kan masgida jiga ijaaraa jiran, kan dadhabduu gargaaraa jiran, kan yatiima gargaaraa jiran rabbiin hojii isaanii isaan akkatti saba bira dhaabbatanii kheyri dalagaa jiran kanaan kheyri guddoo isaanii rabbi haa uumu ta duniyaati fi aakhirallee rabbiin isaaniif haa uumu baga jiraattanii galatoomaa isin jechuun barbaada. Qeerroon biyya Saudi Arabiyaa keessa jirtan galanni keessan baay'ee rabbi biraayis ilma namaa biraayisi kana jechuun barbaadu galata qabdanii isinillee ni beektan galata keessaniif hojii keessan caalaa rabbiin kheyri isin haa yaddatu. Hamtuun isin jibbita isin hin argini bobbaa galli keessan nagaa ta'u hin gaagaa fayyaa ta'aa jiraadhaa walumaa gaarii jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Sheerii fi laayikii fi ishtiraaka godhuu nu irraanfatinaa nu daawwatuu nu irraanfatinaadha. Egaa ganda keenya jedhanis yaalli moosii kam jedhan akka jaallee hin beeknu dhiifama akkuma ta'eefuu wamaan si yaadeefuu irraanfadheen ture qunqunadhereefuu jette jedhanii akkuma ta'eefuu akka nu daawwattan ishtiraaka gootanii sheeris karaa adda addaa gootanii akka nu guddeeftan jechuu barbaadeetti fayyaa ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.